السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليوان كيا نرانتنا application تكون سنجرسيسا إني سنس إنكواير سكرين شير أن assistant جرا فايدة نسمع عليني بيا بربانة تيني جتشورا سودي في إثيوبيا تيني كودي ولي شير جوني جتشورا حالا كنان سكرين موبايل كنا ولي إلى لا جتشورا وان بربانة وان موبايل إسا إراركنا يوم موبايل إسا قد أتنا مسانيف sirreessuudha dandeenya jechuudha. Iskiriina isaa daawwachaa jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf iskiriina kana ilaaluudhaaf jalqaba filannoo lama nuuf dhufa. Bakka sheer jedhu yeroo tuqne koodii kana nuuf baasa jechuudha. Koodii kana erga nuuf baase koodii kana nama saniif ni ergina. Inni immoo assist bakka jedhu san tuqeeti koodii kanatti naqee okay irra godha jechuudha. San booda iskiriina nama sanii daawwachaati nama saniif bakka kana tuqe jedhaanii sirreessuu fi danda'a jechuudha. Isa kana appilikeeshina Play Store keenya keessaa arganna. Haala kanaan Play Store bannee jechuudha. Play Store keessa galtanii asirratti inkiwaayir jettanii barreessitan jechuudha. Haala kanaan isa jalqabarra isiniif dhufu kana install godhattan jechuudha. Haaluma salphaadhaan erga install godhattanii haala kanaan bantan jechuudha. Fakkeenyaaf amma erga banne amma iskiriina nama kanaa daawwachuu hin danda'a jechuudha. Saabni kee keessa jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh abdi. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa qabda fayyaadhaami? Nagaa akka gaarii sabboona ilma biyyaa kam? Jirra wallahi alhamdulillah. Kun amma akka argitan kanatti iskiriina isaa daawwachuu danda'a jechuudha akka barbaadetti. Mee bakka Play Store keessa gali. Jaleetiin jira. Ayyee seeneetiin jira akkami? Tuqeetiin jira. Amma sitingii tuqe. Ayyee. Tuute? Okay akkasumatti dhaabaa yaame. Haatoo update appis bukkarratti baa. Auto update appis bakka jedhu san irratti tuqi. Ayyee. Isuma jalqabaa san irratti hiite jechuudha. Isa walakkaa kanarratti hiite yeroo barbaade jechuudha appilikeeshinni kee daawunlood ofii of godha jechuudha. Isa gadii kanarrattis yeroo hiite ofii isaati yeroo wifi hin jiru update of godha jechuudha. Kanaafuu isa jalqaba gubbaarra jiru san irratti okay goote jechuudha. Okay irra godhi. Sanumarra jira. Duraanis sanumarratti hin qaba. Galatoomaa. Hayyee akkasiiti. Okay hayyee galatoomii. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh abdii keenya. Ayyee wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Musaa keenya galatoomii. Hayyee. Garuu wanni biraa wanni kanarraan agarsiistu ni jira. Hin jiru bas galatoomi. Ayyee. Keessaa bayan. Okay gabaabumatti haala kanaanii jechuudha. Fakkeenyaaf sheer waliif gochuu yeroo barbaanne bakka sheer jettu tana tuqna jechuudha. Amma asirratti argitanii sheer tuqtan jechuudha. Sana booda start now bakka jedhu kana tuqtu. Koodii isiniif dhufe kana jechuudha. Haaluma salphaadhaan nama kanaaf koodii kana ni ergitu jechuudha. Koodii kana erga ergitaniif iskiriina keessan daawwachaa waan barbaade bakka akkanaa hojjedhu isiniin garuu ammoo mobaayila isaa keessa galtee waan tokko hojjechuu hin dandeessan jechuudha. Isatu isin ajaja isin ajajuu qofaa inni ammoo mobaayila ofii akka fedhe gochuu danda'a jechuudha. Okay gama biraatiin ammoo yoo nama koodii isiniif erge as bakka access jettu tana tuqxu jechuudha. Gama gadiita jirtu tana ni argitan jedhee yaada. Access yeroo gootan bakki kun duwwaadha. Amma lakkoofsa hin qabu lakkoofsa namni sheer achii banee sheer isaa keessaa koodii isaaf dhufe isiniif hira jechuudha. Sana booda isin akkasitti haala sanii mobaayila nama sanii daawwachuu dandeessan jechuudha. Kanuma akka abdii irraa qaba akka isin faayidaa irraa argattan akka isinitti gammaddan sheer waliif godhaa. Bakka feene teennee mobaayila keenya waliif sirreessuun danda'amee jira jechuudha. Moobaayilaa fi moobaayilatti jechuudha. Duraan kompiitara
irraa danda'amaa jechuudha. Amma immoo haaluma salphaadhaan moobaayilaa fi moobaayila irraa danda'amee jira jechuudha. Akka sheer waliif gootan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.